Egaan kabajamoo hordoftoota YouTube irratti Youtube arramoo haala yeroo irratti ilaalchisuudhaan qeerroo bara dukkanaa sana keessaa qabsoo Oromoo keessatti gahee mataa isaanii baachaa turan qabadhee isinii dhufeera. Egaa gaaffiiwwan tokko waliin gochuun dura qeerroowwan kana wajjin wal isin barsiisa. Maqaa kee Milkeessaa Haayiluu jedhama. Sagaleen isaa laaqana nyaanne fakkaata. Milkeessaa Haayiluu egaa hundumti keessan ni beektu. Bara diddaa maaster pilaanii sana rasaasa wayyaanii sadii harka isaa keessatti baattatee jira. Itti fufuudhaan maqaa kee Firaa'ol Darajjee jedhama. Firaa'ol Darajjee jechuun yeroo darbee eenyu akka ukkaamsillee dhoksanillee beekna. Reebicha hamaarraan gahuudhaan ukkaamsanii guyyoota hedduudhaaf dhoksanii kan turan akkasumas baroota dheeraadhaaf qabsoo qeerroo Oromoo keessatti gahee mataa isaa kan baachaa turedha. Inni kun immoo asumarraan obboleessa Firaa'ol Darajjeeti. Baay'isoo obboleetti simtuu tokko qabanitti fakkaata. Inni ture maqaan ishee Qeerroon Darajjee. Qeerroon hin beektu jedhee yaada. Qeerroon weellistuu beekamtuu Oromoodha. Dhimma Oromoo irratti dhimma Oromoo Oromummaa irratti wanti hedduu kan baastedha. Innis obboleetti masaaniidha. Maqaa kee Falmataa Darajjees akkasuma obboleessa Qeerroon faadha. Innis diddaa qeerroo bara maaster pilaanii durarraa eegalee qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin gahee mataa isaatii qaba. Falma yeroo darbe Oromiyaa Aartii Instituushinii barattee eebbifamtee turte. Geebaan miidiyaaleedha waan eebbifamtee fakkaata. Qabxii olaanaa fudhatan. Baga gammaddeessin jechuu barbaada sumarraanii hordoftoota yuutuubii godhaanii. Egaa gaaffii kun itti fufaa. Milkii sirraan eegala. Haala qeerroo Oromoo ammatti jiruu fi qeerroo Oromoo bara sana qeerroo Oromoo bara 2007 bara 2008 akkaataatti qabsoon qeerroo Oromoo yeroo sana turee fi akkaataatti qabsoon qeerroo amma jiru hiikaa qeerroo jijjiiramaa warra jennee amma jiran hiikatti nu raadhuuti gara sagantaatti ammatti jijjiirama. Dhugumatti ibsuudhaaf ani qeerroo jechuun ittiin ibsu na hanqatullee qeerroon mootora qabsoo uummata Oromooti. Qeerroon lubbuu takkitti aarsaa qabu sanfalee jijjiirama kana kan fidu. Yeroo sanitti qeerroon humna gabroonfataa tokkicha irratti qabsaa'aa ture TPLF irratti. Boodarra garuu Oromootu ara kiiloo galee jechuudhaaniin uummanni Oromoo namicha ara kiiloo galee kana maqaa Oromootiin ara kiiloo galee kana sappoorti gochuudhaanii dhumarra aangoon isaa gaheen inni dhiigni inni kan fale lafeen inni kan fale irra ijjatameera jechuun simbirbuta ni beektamti cululleetu gidduu galee fudhatee jechuudha waan qeerroon aarsaa itti kanfalaa ture. Warri yeroo san mana taa'aa turan gadi ba'aniituma guyyaa tokkocha guyyuma takkitti TPLFitti warra karaa hin cufneetu har'a simbirbuta ta'ee culullee ta'ee qabsicha jijjiiramicha fayyadamaa ta'a. Yaa maqaa jijjiiramaan as ba'an maqaa haaromsaan as ba'anii lammaan haa ijaaru eenyu haa ijaarratu taakkalee inni ijaarrate qeerroo Finfinnee jedhe lammaan ni ijaarrate qeerroo haaromsaa jedhe qeerroo gargar hiran maallaqaan faayidaadhaan gargar hiranii har'a itti fayyadamaa jira. Kanaaf qeerroon ani kana ni beeku qeerroon kan lubbuu isaa takkitti bilisummaa uummata isaaf bilisummaa saba isaaf kennu. Kanaaf qeerroon lama sadii hin jiru. Qeerroon tokkicha qeerroo bilisummaa baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Haala yeroo fayyadamuudhaan gara fuulduraatti illee gaaffileen si gaafadhu hedduu qabaachuu nan danda'a haala qeerroo kanarratti. Akkasumas sochii Ambootti ta'aa ture, sochii Finfinneetti ta'aa ture, qeerroo bilisummaa waan hedduu gadi fageenyaan akka beektu beeka. Amma yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf gaaffii kanaa Firaa'ol maal jedhu mee daqiiqaa tokko itti gabaabsi. Jijjiirama amma ta'ee jiruuf qabsoo qeerroo amma kolaafamee jiruuf qeerroo duraanii maal fakkaata akkamitti yaaddeessa? Lati galatu jechaan asirratti wanti hin jedhu qeerroo jijjiiramaa fi qeerroo ammaa kan jechisu jechuun kuniyyuu an akkan taa'ee ilaalutti qeerroon kun har'a qeerroo jijjiiramaati yeroo hin jedhani kaleessas turaniiru. Kaleessa garuu kan isaan turanii yerootti itti ilmaan Oromoo yookaan qeerroof qaareen Oromoo ba'anii qabsoo finiinsaa turan sanatti lubbuu isaanii wareegaa turan sanatti isaan fageenya irratti
faayidaa arra dhufu argatan kana ilaalaa turan. Kanaafiyyuu har'a maqaa isaanii jijjiirratanii isaan faayidaa sana argatanii qeerroon kaleessa garuu dhugaaf qabsa'aa ture arras akkuma kaleessaa dhugaadhaaf qabsa'aa jira. Garuu faayidaadhaafis kaleessas iddoon laannee arras iddoo kennaan jiru. Qeerroo jijjiiramaa jechuun kun kaleessaa warroota wanta arra jiru imaajin godhanii ilaalanii arrammoo waan barbaadan sanaan qeerroo jedhanii warroota maqaa qofaaf deeman jala seenanii faayidaa argataa jiran kanaan kan fudhadhaa qeerroo jijjiiramaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Falmi yaaduma kanaa wal qabsiisee waan tokkotu jira. Baay'ee inni sadan beekna inni iddoo biraadhaa dhufu malee wantoota magaalaa kana keessatti ta'aa turan bara 2007 qabsoo irratti hiriira garaagaraa irratti walaggaa turre. Namoota hiriira ba'aa turanis beekna. Namoota karaa cufaa turanis beekna wal beekna akka bishooftutti jechuudhaaf. Mee isuma kanarratti hundaa'uudhaan qeerroon ammaa nuti qeerroodha jedhan mataa filatanii shaamuza isaanii keessa gaggeeffatanii magaalaa keessa deemanii kan lafa fudhatu sinuudha kan qabsa'aa turanidha jechaa jiru. Namoonni kun warra yeroo qabsoon finiinaa ture se keessatti mana keessaa gadi hin baane yookaan haayilaandii keessatti fincaa'aa turanidha. Mee kana laachiste maal jettan? Beektaa wanta kan jedhee yaada. Galatoon affeeruu keetii fi dhugaa jetti. Qeerroon inni kaleessa har'as qabsoo irra jira. Har'as qabsaadhuma jira. Har'allee qeerroodhuma isa jennu kana qeerroo bilisummaa Oromooti. Inni qeerroo isuma kaleessaadha. Warri har'a maqaa kana dhuunfatanii nuti qeerroodha jedhan immoo akkuma ati jette warra kaleessa gola turanidha. Warra kaleessa gola turantu har'a maqaa kana fayyadamee maqaa kana akka paartiitti yoo jenne ni dandeenya. Maqaa kanaan adeemaa kan jiranii warra kaleessa gola turanidha. Warra dantaa sabaaf dhaabbatan osoo hin taane warra dantaa mataa isaaniitiif warra maqaa kanaan fayyadamanii jiraachuu barbaadantu maqaa kana balleessaa jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo inni kaleessa jijjiirama nuti dhiiga keenyaan finne har'allee baay'ee dafqa isaa humna isaa kenne akkasumas immoo ofii isaa kenne har'allee qabsoo irra jiru. Warra kale akkuma isin jedhee qabsoon bilisummaa Oromoo kaleessa kan jalqabe har'allee waan argannu hin qabnu jijjiiramni nuuf dhufes hin jiru har'allee qabsoo irra jira isin jechuu barbaada. Walumaa gala qeerroon faayidaaf hin qabsoof jechuudha. Faayidaaf hin qabsoof. Qeerroon inni sirriin qeerroon bilisummaa Oromoo ammas hamma sabni isaa gabrummaa jalaa bahutti amma bilisummaa dhugaa saba isaa argutti lafa fudhachuuf mana fudhachuun konkolaataa bichitachuun waan isa bitu danda'u jechuudha. Lubbuu isaa wareegaa. Asirratti xiqqootti si dabala. Jecha kee kana siin mirkaneessuuf hiriyoota koo hospitaala waliin turre keessa mucaan tokko naqamtee agartee mucaa naqamtee rasaasni guyyaa 3 mataa isaa keessa mucichi amma har'aatti jecha eeyyee jedhu qofa beeka haasa'uu hin danda'u jechuudha. Eessa jira maatii galee dagatamee naqamteedha kan jiru qeerroo dhugaaf qabsaa'e. Silaa uummata kana jala fiigee dhufee lafa fudhachuu hin danda'a as jiraachuu hin danda'a. Garuu haga qabsoon dhugaa haga bilisummaa saba isaaf inni qabsaa'isu galma geessutti ciisee. Kanaaf inni tokko immoo hiriyaadhuma amboodha. Garansaa bakka sadiitti baqaqfame rasaasa garaasaa keessa jiru. Kanaaf isaan akkas akkasii kun faayidaaf osoo ta'ee isaantu har'a dhufee rifeensa filatee maal ta'e isaan kana jala fiigee. Mootummichis immoo diimokiraasii dhugaan geggeessa erga ta'e maaliif uummata hin baranne jecha qubee tokko nama balleessuu hin dandeenye ni beektaa miti. Rifeensa isaanii qofa filaniiti kan deemanii lafa fudhachuu uummata kana bakka buuna natu si hooggana aangoo irratti wal loolu wal. Garuu jecha takkitti beekanii hin barreessine feesbuukii isaanii irratti qubeedhuma sirreessuu illee nama hin beekne. Nama siyaasa uummatichaa illee hin beekne. Kanaaf uummata wallaalaa akkasii walitti qabee itti fayyadamaa jira jechuudha qeerroo isa dhugaatti. Isa kanarratti amma al tokko haqa dubbachuun gaarii manatti fakkaata. Tun garagaarsi kun yaada kana isinii gabbiseen darba. Sareen bakkuma hundumaa jirti. Sareen kaafaawaa keessa jirti, abaawaa keessa jirti, oppidiyoo keessa jirti. Waan tokko hin beeku. Namoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waggaa 40 hidhannoo gaggeessaa turanii har'a gullalleetti butuu dhiisanii adeeffachaa jiran hin beeka. Akkuma kana akkuma
addi bilisummaa Oromoo tokko namoonni addi bilisummaa Oromoo warreen akkas qabsoo keessatti ga'ee mataa isaanii lubbuu isaanii hanga jireenya isaaniitti dabarsanii kennan qarree irratti baasanii gatan yookaan dirree irratti baasanii gatan qeerroon bilisummaa Oromoos kan qabsaa'aa turan sababa jijjiirama jedhameen dirree irratti kan ba'anii gataman jiru ishee kana akkasumatti gabbifanii dirree dabarraa itti fufuudhaan gaaffiin koo haala yeroo irratti amma dhibee koronaa addunyaa yaaddessaa wajjin qabatee biyyoonni guddatan kanneen akka Ameerikaa, Awurooppaa utuu odeeffannoo gurguddaa qabanii intarneetii baay'isuu harkuma isaanii itti oomishamee akka barbaadan gochuu danda'u akka barbaadan fayyadamuu hin danda'u amma tola fayyadamanitti utuu hanga kana fayyadamanii dhibeen koronaa namoota biyyoota addunyaa kanarraa guguddoo ta'an dhiphisaa jira. As biratti immoo biyya jireenya ikoonoomii ishee gadi bu'aa ta'e keessatti neetwoorkii ishee nuyi qabnu uummata lixaadha. Duranii uummanni lixaaf uummanni kibbaa intarneetitti fayyadamee akkaataan itti dhibee koronaa kanarraa of baraaruu dandeenya yookaan immoo odeeffachuu argachuu dandeenya mootummaan gochaa jira. Dhimma kana laalchisee isin attam maal jettu? Dhimma uguramuu neetwoorkii lixaa fi akkasuma irratti uummanni odeeffannoo dhabuu isaa laalchisee yeroon keenya deemaa gaditti jirtuuf daqiiqaa tokko kennaa milkii mataan eegaa. Uummanni keenya balaa sadi jala jira argitee sa'aatii ammaa kanatti. Tokko komandi poostii afaan qawwee jala jechuudha reebamaa. Kabiraa immoo lafa isaa ooyiruu isaa waan qotatee uummata isaas ta'ee ofis biyyattii jiraachisuu waan hin dandeenyeef biyyattiifis balaadha uummatichaafis immoo balaadha. Maa jedhanii beeladha. Lammaffaa irratti beelada seef kaasaa jechuudha. Sadaffaa irratti dhibee hamaa addunyaa raase kanadha uummata keenya kan eeggatu. Uummanni kun neetwoorkii hin qabu, bishaan hin qabu, ibsaa hin qabu. Koronaadhaan salphumatti miidhamaa jechuudha. Akkuma biyya Ispeen akkuma biyya Xaaliyaanii sanitti uummanni keenya kibbaa fi lixa jiru Caalatti malee. caalattidha kan guyyaa tokko keessatti ilaalle kumaan lakkoof samtu natti mul'achaa jira. Kanaaf kuni biyyattiifis gaarii miti. Qaamni diimokiraasiin akka addunyaatti bal'isaa gaanfa Afrikaattan diimokiraasii bal'isa jedhee karaa indaayirektilii jechuudha. Shiraan noobeelii badhaafame kun uummata kanaaf yoo ni yaadate neetwoorkii gallakkisuuf qaba. Tajaajila barbaachisu gallakkisee uummata kana barsiisuu qaba. Oromiyaa keessaa akkuma biyyattiitti uummanni kun miliyoona 10 gadi miti bara aga miliyoona 15 gamaatti ture. Kanaaf uummata haganaa irratti jeenoosaayidii geggeessuun matumaa hin ta'u dhaabuu qaba. Kun biyya inni nan ijaaree jedhu kanaafis kufaatidha. Baay'ee gaariidha. Firaa'ol asuma irratti hojjechiise inni yaada tokko kaaseera. Amnesty Internationaliin dhaabbanni gurguddaan addunyaa kanaan mirga falmaan mirga namoomaa mootummaa Dooktar Abiy kanaaf yeroo garaagaraatti eeggannoo barreessaniiruuf amma ammaatti uggura intarneetii kaasuu hin dandeenye. Mee mirgi dhala namoomaa addunyaa Amnesty Internationaliin amma humna isaanii deemaniiru. Kana booda uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Mootummaa cunqurfataa qaba? Uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Ayyeen ani wanta kana irratti kan jedhu yaada isaa baay'inaan nan deeggera. Dhimma kana irratti mootummoon addunyaa wantoota baay'ee dubbachaa jiru. Baay'ees akeekkachiisaa jiru mootummaa Itoophiyaa. Garuu mootummaan kun aga ammaatti sagalee kana dhoksee uummata kibba jiru lixa jiru kana irratti baay'ee balaa guddaa gaggeessaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf dhibeen kun erga biyya kana keessa galee almost gara ji'a tokko adeemsuudhaaf jedha. Amma kanatti garuu ragaalee isaan kennaa jiran kun dhugaadha jedhee amanuu baadhus namoonni qaban hedduu natti fakkaatu ana kiyyatti. Sodaa guddaa nuti kanaan dura keessa turre uummata kanaaf komaandi poostii afaan qawwee jala jiru kanarratti uummata sana yaaddaa ture. Maaliif neetwoorkiin hin jiru, bishaan hin jiru, homaa tokko wantoonni isaan fayyadaman hin jiru. Amma uummanni kun otoo waan kana dhaga'an iyyuu sodaa isirra caalu kan isaan jala jiranii komaandi poostii sana sodaatu malee dhibee koronaa kana irratti informationii gahaa waan hin qabneefi amma kana jedhanii yoo informationii TVdhaan yookaan namaan dhaga'anii of eeggannoo kana gochuu hin danda'an si galee. Kanaafiyyuu mootummaan kun immoo amma sagalee uummata kanaa dhoosii akka isaan information kana hin dhageenyeef karaa hundaan karaa itti dhufee jira. Kanaafiyyuu sagalee nan dubbadhu yookaan dubbiin dubbadhu kuni dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Garuu warroonni sagaleen keessan dhaga'amu uummati Oromoo iddoo hedduu jiran biyya keessas biyya alaa jirtanii uummata jiru uummata komaandi poostii jala jiru kanaafi neetwoorkii ibsaa bishaan dhabee rakkachaa jiru dhibee kanaan dhumuuf adeemaa jiru kanaafi waliin taanee al tokkicha sagalee haa taanu. Guyyaan itti uummanni Oromoo martinuu bi'ee uummata kanaaf sagaleen ta'amu guyyaan qabamee ka'amee uummata kanaaf baanee akka neetwoorkiin gadhiifamuuf dhibee kanarraa akka isaan of eeggataniif of eeggannoo alaannuu fi mootummaa kanaa akka isaan irraa dhaabsanii jedheen dhaamsa barbaada. Baay'ee gaariidha. Falmi
yaada addaa kanarratti uummanni Oromoos haa ta'u qeerroos haa ta'u yaada addaa mee furmaata kan jettu wanta gochuu qabnu akkamitti akka deemamu akka yaakeetti maal jetta? Anillee yaada addaa hin qabu. Garuu akkuma isin jettanii dhukkubi kuni dhukkuba biyyoota guddatan jilbeenfachiisedha. Dhukkuba baay'ee hamaadha. Garuu uummata Oromoodhaa fi gara uummata kiyyaatti kootitti yoon dhufe uummati kun durumaanuu dhukkuba koronaa jedhamu kana kan caalu dhukkubsatee waan jiruufi ani jettan ittiin si ibsu hin qabu. Biyya diktaatershiippii taate dimokiraatawaa jedhamutti garuu diktaatershiippiidha. Kan nu bulchuu abbaa irreedha. Biyya tokko obboloota gargar qoodee mootummaa bulchuudha. Duutii ilmaan Oromoo amma miti kan jalqabe. Kan isa amma ammoo isuma caaluudha. Yoo duruma kaanee fudhanne mootummoota darbanii kaanee yoo fudhanne uummati lixaa kun uummati kibba mootummootuma duraan turan iyyuu baay'ee uummata dhiibamaa turedha. Kun waan haaraa miti jechuu barbaadeetan. Gara dhukkuba kanaatti yoo dhufne immoo egaa neetworkiin hin jiru. Akka itti uummata keetiif dirmaddu hin qabdu. Akka itti barsiistu hin qabdu. Bishaan hin qabanii. Nyaatummallee nyaata ga'aallee hin qabanii. Mootummaan addatti isaan baasee uummata kana dararaa jira. Dhukkubii kun isaan dararaa jira. Egaa waan biraa waan hin jedhu hin qabu garuu mee sagalee haa taannuufi isa biratti immoo uumaa keenya haa kadhannuufi hanga dandeenyu hundi keenya ilmaan Oromoo walirratti osoo ilaaluu baay'ee gaariidha. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya kun kan isinii darbaa jiru amma istuudiyoo Toobaatullee istuudiyoo keenya yeroo latii chaalii tiubiidha. Nu hordofaa isiniin jennaa gara fuulduraatti keessummoota jajjaboo qabadheen isiniif dhufa. Amma haalli qilleensa yoo haalli nuti keessa jirru xiqqoo sodaachisaa gatii ta'eef yeroodhaan gaaffii hedduun jiraatan illee maree bal'aa qabaannu illee har'aaf ni gaasiniin jennaa. Amma haala mijeeffannee maree bal'aadhaan keessummoota qabannee dhufnutti nagaan naa turaan isiniin jedhaa. YouTube keenya immoo subscribe godhaa nu hordofaa. Galatooma. Galatooma.